Abiy Oromoo ganee Oromoo ajjeesuuf shira hojjechaa jira jettanii warri yaaddan laphee keessan sakattaa. Abiy saba kana maqaasaa jibbamasaa jijjiiruuf woo baay'eeti sa'aatii 2-3 rafeet hojjechaa jira. Akkasitti hojjechaa jira. Rakkoo guddaatu nu keessa jira. Rakkoo guddaa. Namni amannee saba kanaaf quuqamteennee ramannu torban 4 taa'etu sabarraa hataa oola. Gaafa ka'e jennu gootni Oromoo bakka isaarraa ka'eedha. Hin kolfinaa. Caasaan aanarra jiru, godinarra jiru, poolisii keessa jiru, maal keessa jiru abbummaadhaan saba kana hiyyummaa keessaa baasuuf osoo hojjete silaa Oromoon eessa ga'a? Oromoo qorqaa, Oromoo irraa hataa, Oromummaan maqaa duwwaadha. Maqaa duwwaadha. Kan nuti jenne haa hojjennu manni keenya aangoo argate malee hojiin argatin jira. Dargaggoon keenya hojii hin qabu. Taa'uu hin qabnu halkanii guyyaa fiignee jiruuf jireenya isaa jijjiiruu qabna. Akkasumaan Facebook irratti baane waan Oromoon dhaggeeffachuudhaa barbaadu waan beennuuf isatti himaa akkaataa sana Oromoo gowwoomsaa ammaaf gowwoomsuu dandeenya. Oolee bulee akka Maandellaatti nu gaafata. Meerree hojiin jedha. It's all about time. Yeroodha ilaaltu. Saba gowwoomsuun nuun ta'u laphee qulqulluudhaan saba kana tajaajiluudha dubbiin jiru. Dubbiin jiru kam? Hojii hojjennee biiroo gallee saba gammachiisnee bakka dadhabneetti illee yaa sabaa hin dandeenye yoo jenne uummanni keenya ni hubata. Biiroo cufannee guyyaa guyyaa walgahii keessa jira jennee uummata gowwoomsuun garuu sirrii miti. Sirrii miti kun. Kan Oromoof quuqamee qabsaa'aa jiru kun dubbiin hin barbaachisu hojiidha. Oromoo ganuu yaada Oromoo ganuu soo qabaannee waan Oromoo ol kaasu Oromoon bittinneessaa akka hin taane kan danda'uuf kan fayyadu akka ta'e agarsiisuuf dhama'uun hin barbaachisu.